Attamooltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo ittaantu barreessituu dureen tokkummaa mootummoota Aminaa Mohaammed daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessan har'a xumuranii ituu gara niiwoorkiitti imaliin dura tuuta oduuf dirree xayyaaraa booleetti ibsa kennanii jiru. Daawwannaa isaanii kanaan naannoo wal waraansaan miidhaman kan bulchiisa naannoo Tigraay Amaaraa fi Afaar daawwatanii jiru. Maqalee keessatti wal waraansa attamitti dubartootaa fi ijoollee akka miidhe kan ilaalan yoo ta'u hospitaala Haayidariin daawwatanii jiran. Seenaan dubartoota miidhamanii dubbatamuu qabaa walitti bu'iinsis injifateen beekuu jedhaniiru. Pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay waliinis furmaanni karaa nagaa akka barbaadamu kunis lammiiwwan Itoophiyaa maraaf carraanni argamsiisuu irratti dubbataniiru. Kana malees pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee fi kaabinee isaanii waliin wal arganii jiru. Horsiisee bulaa namoota qe'ee ofirraa godaanan hoogganoota hawaasaa waliin dubbachuun gargaarsa dhala namaaf misoomaan deeggarsa tokkummaa mootummootaa kennu kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Hawaasni jiru kanneen godaanan simachuuf deeggaruusaaf kan dinqisiifatan yoo ta'u mootummaan naannoo Somaalee tajaajila barnootaa kan fayyaa bishaanii fi caasaalee jajjabeessuuf yaaliin taasisaa jiruuf galateeffataniiru. Ittaantuu barreessituu dureen tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed har'a bulchiisa naannoo Afaar ennaa daawwatanitti pireezidaantii Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee waliin turan. Humnootiin Hiwaat haleellaa dhiyeenya kana Afaar keessatti gaggeessanii namoonni 300,000 yeroo manaaf qe'ee irraa godaananii jiranitti daawwannaan kun gamasitti gaggeeffame jechuun dubbii himaan mootummaa bulchiisa naannoo Afaar Ahmed Qalataa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa dhiheenya kana ta'een namoota miidhaman hospitaala Duuftii keessatti daawwachuu isaanii kan ibsan dubbii himaan kun badii haleellaan Hiwaat geessise ittiin jedhan ijaan arganiiru jedhaniiru. Aminaa Mohaammed barreessaa duree tokkummaa mootummootaa bakka bu'uudhaan walga'ii hoogganoota Afrikaa 35ffaa irratti ega hirmaatanii booda bulchiisa naannoo hanga tokko keessatti daawwannaa kana gaggeessan. Jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAIDf daayirektara akka ta'an Shaan Joons jigjigaa kaseenan yoo ta'u hoogganoota naannoo jaarmiyoota gargaarsa dhala namaa fi miseensota hawaasaa caamaan miidhamanii waliin wal arguu isaanii kan Finfinnee jiru Embasiin Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira. Daayirektarri kun gara jalqaba baatii kanaatti akka ibsanitti hojii investimentii haaraa 2 kan doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 18 baasu bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummata 500,000 gargaaru kan gaggeeffamuuf jiru ta'uu labsan. Daawwannaa bulchiisa naannoo Somaaleetti gaggeessan kana boodas jigjigaa keessatti oduu gabaasotaaf ibsa kennu jedhamee eegama. Wabii nageenyaa dhabamuu fi rakkoon biirokiraasii mudate meeshaalee wal'aansa fayyaa fi gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'an kanneen biroo siviilota miliyoona hedduu haala rakkisaa keessa jiran dhaqqabsiisuu danqee jira jechuudhaan aangawoonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa beeksisanii jiru. Kaaba Itoophiyaa naannolee Tigraay Amaaraa fi Affaar keessaa uummati miliyoonni 9.4 tilmaamamu gargaarsa namoomaaf isa barbaachisa. Kanneen miliyoonaan lakkaa'aman immoo hanqina nyaata hamaan rakkataa jiru. Hanqinni nyaata madaalamaa dabalaa dhukkubiif dhibeen wal'aanamuu danda'u wal'aansa argataa jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti gareen eegumsa fayyaaf nyaata madaalamaa raabsan kan bakkaa bakkatti sosso'an naannolee 3 keessa hojjechaa jiru. Haa ta'u malee ammayyuu namoota wal'aanuun rakkisaadha. Meeshaaleen wal'aansa fayyaaf dhiyeessiinsaa talaalliiwwaniif daawaaleen namoota isaan barbaachisu dhaqqabaan jiran. Dubbii himaan WHO Kiristiyaan Liindmaayer akka jedhanitti keessumaa haalli Tigraay keessaa yaaddessaadha. Walakkeessa baatii muddeerra lakkoobsi namoota gargaarsa eegumsa fayyaa isaan barbaachisu miliyoona 2.3 irraa gara miliyoona 3.9tti kan tilmaamamu ga'ee jira. Haa ta'u malee akka isaan jedhanitti abdiin jira. Xumura baatii amajjir konkolaataan meeshaalee wal'aansa fayyaa fe'ate maqalee seenuusaa tuqaniiru. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa meeshaalee akkaan barbaachisan geejjiba lafoon deddeebisuuf guyyaa guyyaattis balalii kamijeessu ta'uu labsee jira. WHO is preparing to airlift critically needed medicines, medical supplies and equipment to Tigray. Waldaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n dawaalee akkaan barbaachisan meeshaalee eegumsa fayyaa gara Tigraayitti erguudhaaf qophiirra jira. Fe'umsi inni jalqabaa jimaata fuuldura keenyaa guraandhala 11 kan ergamu yoo ta'u meeshaalee meetirik toonii 33 keessaa meetirik tooniin 10 qilleensarraan ergamuuf jiru. Kanaafis irra hedduudhaaf akka ergaman deemsi kan xumurame yoo ta'u eeyyamni inni hafe immoo guyyoota ittaanan keessa xumurama.
dhaaboliin gargaarsa namoomaa sababaa hanqina meeshaalee boba'aaf maallaqaan hojii isaanii gad xiqqeessuuf jiruu ka jedhan Kiristiyaan Liindmaayer yoo haalli jiruun fooyya'in hojiin kun torbanneen dhufaa jiran keessa dhaabachuu malaa jechuun akeekkachiisan. Mootummaan Itiyoophiyaa wal waraansa hamaa gaggeeffamee fi siviilota miidhee xumuraa akka itti tolchu gochuuf bulchiinsi Baayiden tarkaanfii dabalataa akka fudhatu yaada bakka buutonni uummataa Taam Maaliniwiskii fi Yaang Kiim dhiyeessan koreen birkii haajaa alaa mana maree bakka bu'oota uummataa raggaasisee jira. Kanneen walitti bu'iinsa kana hammeessan irra uggura kaa'u hanga kabajamuun mirga namoomaa hojiirra oolutti gargaarsa nageenyaaf maallaqaa mootummaa Itiyoophiyaaf kennamu dhaabuu ka jedhu of keessaa qaba. Walwaraansi Itiyoophiyaa keessatti baatilee 15 gaggeeffame siviilota irratti miidhaa hamaa geessisuusaa ibsee tokkummaan mootummootaa yakka waraanaa yakka dhala namaa irratti raawwatame akkasumas kan tarii duguuggaa sanyii ta'uu malu galmeesseera jedhee jira. Ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan dura taa'aa koomishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii waliin dubbachuu isaanii dubbii himaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis ibsaniiru. Marii isaanii kunis dhimmootii siyaasaa fi nageenyaa kan gara fuulduraa irratti yoo ta'u kunis Sudaan, Maalii, Burkina Faasoo fi Afrikaa keessatti deemokiraasii jajjabeessuu ka jedhu ture. Hundaa caalaa ilaalcha duraa Ameerikaan qabdu michooma gamtaa Afrikaa waliin qabdu jechuun kan irra deebi'anii mirkaneessan Bilinkan kunis keessumaa dhaabbatoota deemokiraasii jajjabeessuun nagaaf tasgabbii kabachiisuu kan jedhu kan walga'iin hoogganoota Afrikaa dhiyeenya kana ibse sana ta'uu Need Piraayis ibsanii jiru. Bubbee hamaa dhiyeenya kana Madagaskar mudateen lakkoofsi namoota du'anii hanga kibxata kaleessaatti 29 dhaqqabuun ibsamee jira. Jiraattonni handaara galaanaa mana isaanii diigame deebisanii ijaaruu fi caccabaa manichaa walitti qabuu jalqabaniiru. Bubbee hamaan kun sanbata darbee odoola galaanaa Hindii dhahee namoota 91,000 manneen isaanii diigee kaan caccabsuusaa dhaabbati gargaarsa yeroo balaa beeksisee jira. Madagaskariin balaan akkasii yeroo argatu torban 2 keessatti yeroo lammataaf yoo ta'u bubbeen inni duraa aanaa jedhamu namoota 55 ajjeesuun kanneen 130,030 ta'an harka caalaa isaanii biyyattii kaabaa bakka adda addaa keessa jiran manaaf qeerraa godaansiseera. Biyya odoolarra jirtu Madagaskar uummata miliyoona 30 kan qabdu yoo ta'u biyyattii gama kibbaa keessatti hanqina nyaataa kan balaa caamaa yeroo dheeraaf hamaa ta'e irraa mudatee rakkataa jirti. Sagantaa nyaataa addunyaa akka jedhutti bubbee hamaan amma mudate kun oomisha sassaabamuuf torban 2 hafe mancaasuun haala jiru daran hammeessee jedheera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Israa'el magaalaa Damaasqoo cinatti geessisteen loltuu Siiriyaa tokko ajjeesee kanneen biroo 5 madaa'u sabaa himaan mootummaa Siiriyaa beeksisee jira. Waraanni Israa'el akka jedhetti misaa'elli farra xayyaaraa biyya Arabaa irraa gara Israa'el gama kaabaatti roobii har'aa ganama waan dhukaafameef maadheelee Siiriyaa keessaa haleelleerraa jedhu. Qiyyaafanni haleellaa Israa'elis bakka Siiriyaan xayyaarota Israa'el irratti itti qiyyaafattu ta'uun ibsameera. Rookeetii Siiriyaan furguggifte samii keessatti kan dhoohe ta'uu kan ibsite Israa'el caasaan ittisaa kan Israa'el waan qolate hin qabu jette. Garuu Israa'el gama kaabaa keessatti caasaa akeekkachiisa of eeggannoo dhageessifnee jirraa jetteetti. Shooferoonni konkolaataa fe'umsaa daandii daangaa Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsi wal argisiisu kan konkolaataa hedduun irra deemu hanga tokko cufuun isaanii kan isaan yaaddesse ta'uu seera tumtoonni Kaanaadaa ibsaniiru. Shooferoonni kun daandii haga tokko cufuun isaanii dhukkuba COVID-19 ilaalchisee uggura kaa'ame mormuudhaani. Karaan kun daldala Ameerikaa fi Kaanaadaa gidduu jiru keessaa harka 25 deddeebisuun gargaara. Mormiin kun naannoo daangaa Kaanaadaa bakka biraattis babal'ataa jira. Ministeerri qophaa'inaa yeroo hatattamaa akka ta'an Bill Blair akka jedhanitti akkuma muummichi ministeeraa jedhan dhugaadha weerarri jira. Kun nama mara ilaallata. Garuu wareegama jabaa baafamaa jiru dhukkubsattoota bayyanachiisuuf ogeessonni fayyaa warri gargaarsaaf dura birmatan kanneen kun hojiirra akka oolu taasisaniif beekannoo kennuu qabna. Isin shooferoota konkolaataa gurguddaa yeroo weerarri koronaa jalqabe